Kun raadiyoo daandii haqaati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbaanitti ana lama kan isiniif dhiyaatu ta'a. Maanguddoon keenya yeroo dubbatan karaan sobaan darban galli nama dhiba jedhu. Mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ammaa kanatti akka guutuu biyyoolessatti boordiin filannoo mootummaa wayyaanee filannoo guutumaa guututti biyyattii keessatti dhibbaarraa dhibbaan mo'adheera jedhee olola isaa afuufaara. Naannoo Tigraayitti dhibbatti, naannoo Amaaraatti dhibbatti, naannoo Oromiyaatti dhibbatti, naannoo Somaaliitti dhibbatti, naannoo Kibbatti dhibbatti, Gaambeellattis akkasuma magaalota federaalaa Dirreedawaa magaalaa Finfinnee naannoowwan hundatti dhibbatti mo'adheera jechuun of dhaadheessaara. Eeyyeen karaan sobaan har'a isaan darbaa jiran kun borri galli isaanii isaan dhiba. Warroottan qaamota kana wajjin ta'uudhaan deeggarsa kennaa jiran keessumattuu naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa abbaa irree kana waliin ta'uudhaan sagalee hawaasa kennaa kan hataa jiran. Hawaasa keenya karoorrisaa jiran dargaggeessa akkinni biyya baqatee galaana nyaatamu kan taasisaa jiran dargaggeessi keenya biyya ormaa keessatti kola galtummaadhaan gidiraa hagam kan dhandamaa jiru kan biyya keenya keessatti manneen hidhaa keessatti akkasumas yuunivarsiitota adda addaa keessatti roorrifamaa jiran sababuma namoota keenya isaan wajjin tahanii dhaabbatanii ummata keenya wareersaa jiraniiti. Ummanni keenya yeroo kamiyyuu caala tokkummaa isaa jabeessee jaarmayoonni jiran kan biyya keessaaf kan biyya ala tokkummaa isaanii jabeessanii tokkummaadhaan mootummaa abbaa irree kan falmatanii mirga isaanii kabachuuf yeroon isaan dhaabbatanii harka wal qabatan ammaadha. Amma eegi waliin dhagayin, amma eegi harka waliin qabatin yoomi dhalaata kan ummanni keenya wal dhaga'u gidirri kana caaluu dhufa laata, hiraarsi kana caaluu dhufa laata, tuffiin kana caaluu dhufa laata, saamichi kana caaluu dhufa laata. Eeyyeen gaa maal eegna gaa saamichiif tuffiin gidiraa roorroon kana caala hin dhufu jennee eegi walii gallu taate hundumtu keenya walii haa gallu tokkummaa irratti. Tokkummaa biyya keenyaa irratti walii haa gallu. Ummanni keenya roorrifameera, amantiin sabaan roorrifameera, mirgi isaa sarbameera, tuffatamneera. Beektonni keenya wal ijaaraa jedhaa jiru. Wal dhageennee wal ijaarree yeroon qabsoo finniinsidu barattoonni yuunivarsiitii wal ijaaranii diduudha qabu. Mirgi keenya haa kabajamu jechuu qabu. Ayyoof abboon ijoollee keessan deeggaruudha qabdan, sodaa cabsuudha qabdan, humnoota waraana mootummaa sodaachuudhaan qabu. Waraanni isaan qabatanii deeman kun kan qabeenya keenyan bitame. Humni waraanaa keessumattuu hidhattoonni Oromoo, poolisoonni Oromoo of eeggannoo cimaa taasisuu qabdan. Uummata keessan irratti rasaasa dhukaasu miti ulellee kaasu akka hin qabne beekuudha qabdan. Ummatni keessan yeroon isin barbaadu ammaadha. Ummata keessan roorrifamaa jiru cinaa hiriirtanii qabsoo seenaa kana keessatti akka hirmaattan waamicha isiniif taasifna. Kan ummata Oromoo roorrisaa jirtu qaamota oppidiyoo wajjin taate kan hawaasa Oromoo roorrisaa jirtu kan sagalee Oromoo hataa jirtu kan sagalee ummata hataa jirtan tokkoon keessan seena jalaan baatan. Mootummaan dhaabbataan mootummaan Rabbii subhaanahu wa ta'ala qofaadha. Mootummaan hin kufin hin jiru. Dargiinis kufee barbadaa ta'ee jira. Haile Sillaasee atseewwan ummata keenya roorrisan cufinu dhabamaa ta'aniiru. Ummanni mirga isaan kabajsiifachuu danda'u isas mu argisiisaa jira. Tokkummaa isas argisiisaa jira. Jibbaansa mootummaa kanaaf qabu dirreetti argisiisaa jira. Filannoo bara kanaa irratti injifannoon ummanni keenya goonfatee jira. Olaantummaa dhaabbattoonni siyaasaa keenya goonfatanii jiru. Dhaabbanni siyaasaa Madirak Oromoo Federaalist Congress olaantummaa isaa argisiisee goonfateera.
ummanni keenya jibba mootummaa kanaaf qabu dirreetti bahee calaqqisiisee jira. Gabrummaan dhugaa jedhee uummata kutatee ka'e kan dhaabulleen hin danda'amu. Sagalee raadiyoo daandii haqas akka inni biyya keessatti hin dhagahamne haguuggee uggur akka barbaadan itti kaanus miidiyaalee biroos akkasumas cufuudhaan hawaasni kun akka waliin ijaarra hawaasni kun akka inni odeeffannoo arganne taasisuun yaalii bu'aa hin qabneedha. Kanaaf uummanni keenya wal dhaga'ee wal ijaaree tokkummaa isaa jabeessee kahuudha qaba jenna. Dubbii beeknee fiilmnee tawalaalaa diinusnee santu aadaa mudatee way garaa nu gubatee santu islaamaa mudatee way garaa nu gubatee way garaa nu gubatee. Dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoota keenya dhiifama nurraa tahaa nagaa osoo isin hin gaafatin haasawa hedduu meessine. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan nageenyi badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa ummanni keenya akka aadattillee akka amantittillee nageenyi jiraachuu baatus nagaa wal gaafachuun aadaa isaati. Biyyi keenya nagaa aga dhabdee bubbultee jirti. Biyyi keenya mootummoota abbaa irree kanaan hawaasni keenya haga shororkeeffamuu jalqabe turee jira. Namni gaafii sabaa gaafate shororkeessadha. Namni mirga lafaa gaafate shororkeessadha. Namni dhimma amantii irratti gaafii gaafate. Namni dhimma amantii irratti mootummaan amantii biyya keessa hin seenin jedhu kun hunduu shororkeessadha. Eeyyeen hawaasni keenya kallattii hedduun shororkeeffama. Keessumattuu uummanni keenya uummanni Oromoo akka amantittillee akka addatti godhamne shororkeeffamna. Akka guutuu biyyattitti mootummaan abbaa irree wayyaanee obbo Mallas Zeenaawii muummichi ministeera baktaa'an keessumattuu shororkeessitoonni Baaleef Arsii jedhanii xiyyeeffannaa uummata keenyaa irrattidha kan taasisan. Akka ammoo sabattillee uleen nurratti aggaamamu akka saboottan biraa waliin fakkaatu. Uleen saba biraa ittiin rukutamuuf uleen sabni keenya ittiin rukutamu adda addummaa guddaa qaba. Mootummaan kun ija baasee hawaasa keenya shororkeessuu tumuu hiraarsuu amma jalqabee kunoo waggoottan 25 lakkoofsifnee jira. Guyyaa galanirraa jalqabee hawaasni keenya shororkaa'aa jira. Hawaasni kun mirga isaa kabajsiisuudhaaf roorroo kana caala eeguudha hin qabu. Ni gahaan gateetti isatti gabrummaa waggoota dheeraa kanaaf baatee jira. Ni gahaan kun tamsaasa sagantaa yoo daandii haqaa kutaa 53 caamsa 19 2007 Sha'abaan 9,436 akka lakkoofsa hijiraa guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatudha. Lafeen cabsuu qoreen baasuu gowwaadhamoo gamnaa inni of basaasuu icciitii facaasee gadheen of salphisuu. Jalee isan geenye gaafa if gabromsu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee gama istiidiyoo seennee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu biyya keessa biyya alaa akkasumas keessummoota lama qabannee dhiyaannee jiru. Obbo Baqqalaa Nagaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa dhaaba siyaasaa OFEC Oromoo Federalist Congress yookaan Kongireesii Federaalistii Oromoo yookaan immoo Madrak isa jedhamurraati haala yeroo filannoo kana ilaalchisee ergaa qabanuu fi filannicha haala isaan ittiin taajjaban gaafii dhiyeessinee fi turtii wajjin taasifnee jirra. Akkasumas qophiin kutaa qalamas nuuf qophooftee qophiin kutaa janaazas sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophooftee nuuf dhiyaattee jirti. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ana qopheessaaf gaggeessaa sagantaa kana obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya jaalatamaan Abdul Khair nu wajjin jira. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. Yeroo hundaa booyoo hawwii badaahiree. Kuni carraa mitee nutuuf hin jijjiiree waan nurraa eegamu osoo hojjannee alagaa koomachuun tundubbiin fakkaannee kan biraa koomachuun tundubbiin fakkaannee tundubbiin hin taane. Mata dureewwan oduu guyyaa har'aa. Boordiin filannoo mootummaa Addawaayii wayyaanee firii filannoo yeroo ifa baase.
jilli gamtaa Afrikaa kan filannoo bara 2007 taajjabuuf gara Itoophiyaa dhufe filannoon kan tasgabbii fi nagaan xumurame ta'uu ibse. Paartiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Madirak yookaan OFEC firii filannoo biyyoolessaa dilbata dabree adeemsifame kan hin fudhanne ta'uu ibse. Mootummaan linkii raadiyoo daandii haqaa haguuguun beekame. Manni murtii lidataa dargaggoota Adaamaa lama addaan baasee murtee itti kennuun isaa dhagahame. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti sagaleen uummataa hatamuun ibsame. Qabsoon deeggarsa dhorkatuu kan saantimoota gabayaarraa dhabamsiisu bu'aa agarsiisaa jiraatu ibsame. Sagantaawwan deeggarsaa qabsoo biyyoota alatti taasifaman itti fufaniiru. Amma oduu bal'inaan. Boordiin filannoo mootummaa Adduwaayii wayyaanee firii filannoo bara 2007 caamsa 16 guyyaa dilbata darbe gaggeeffame yeroo ifa baase. Boordiin filannoo mootummaa wayyaanee firii filannoo bara 2007 ifa taasisuun isa beekame. Firii boordiin filannoo mootummaa wayyaanee Adduwaayii taasiseerratti hundaa'uun magaalaa Finfinneetti teessoo 23 keessaa Adduwaayiin mootummaa wayyaanee teessoo 23 guutumaa guutuutti argateera. Naannoo Tigraay teessoo 31 keessaa Adduwaayiin teessoo 31 argateera. Akkasumas naannoo Amaaraa teessoo 107 irraa 107 argatuun Adduwaayiin injifateera. Akkasumas naannoo Oromiyaa irraa teessoo 150 irraa Adduwaayiin teessoo 150 argata. Naannoo Sumaaleetti teessoo 16 irraa paartiin naannichaa teessoo 16 argatuun injifateera. Naannoo Kibbatti teessoo 95 irraa 95 argatuun Adduwaayiin injifateera. Gambeellattis paartiin naannichaa teessoo 3 irraa sadaanuu argatuun injifateera. Naannoo Hararitti Adduwaayiin teessoo tokko paartiin naannichaas teessoo tokko argataniiru. Magaalaa Dirree Dawaatti teessoo 2 irraa Adduwaayiin teessoo tokko kan hafe paartiin naannichaa argataniiru. Naannoo Affaar irraa Adduwaayiin teessoo 6 keessaa 4 argachuun injifateera. Akka seera fi heera biyyattiitti mootummaan tokko hundaa'uuf teessoo bakka bu'oota mana marii 272 kan argatu qabu yommuu ta'u, akka gabaasa boordiin wayyaaneen ofii isaatiin muudame kun baasetti Adduwaayiin yookaan wayyaaneen teessoo 408 argachuun injifadheera jechuun sobaadhaan sagalee hawaasaa saamuudhaan gabaasa isaanii dhiyeessaniiru. Dhaabbonni tumsitoonni teessoo 34 argachuun isaanis ibsameera. Firii hanga ammatti beekameen Adduwaayii paartii tumsituu isaa teessoo 442 arganneerra jechuudhaan gabaasaniiru. Walumaa galatti teessoowwan mana marii 1900 keessaa 1508 Adduwaayiif paartiin tumsituu isaa argatuun injifanneerra jechuun gabaasaaru. Jilli gamtaa Afrikaa kan filannoo bara 2007 taajjabuuf gara Itoophiyaa dhufe filannoon kan tasgabbiif nagaan xumuramedha jechuun ibse. Jilli gamtaa Afrikaa kan pirezidaantii Namibiyaa duraanii kan ta'an Hifikepunye Pohamban hoogganamu filannichi kan nagaa fi tasgabbiin xumurame ta'uu gabaasa isaanii irratti baasan. Jilli kun akka jedhetti adeemsi paartiilee siyaasaa fi deeggartoonni adeemaa turan kan nama gammachiisudha jechuudhaan gabaasa isaanii irratti dhiyeessaniiru. Guyyaa uummanni sagalee kennataa tures buufataalee filannoo 356 irratti argamuun kan ilaalan ta'uu ibsaniiru. Yeroo sagaleen kennamaa turetti rakkinni tokko kan hin jirre ta'uu ibsaniiru. Gabaasa isaanii kanarratti qabanitti buufataalee mara gidduu harka 21 ol kan ta'anitti osoo filannoon jala hin qabamin duratti korojoon akka sakatta'amu yeroo gaafatanitti akka hin eeyyamamanii fi lakkoofsonni korojoowwanis kan hin kennaminiif akkasumas taajjabdoonni biyya keessaa akkaan dadhaboo ta'uu isaanii ibsaniiru. Buufatni filannoo biyya keessa jiru lakkoofsaan naannoo 46 yommuu ta'u jilli kun taajjabeera kan jedhu buufataalee filannoo 356 yommuu ta'u dhibbaantaarraa kan inni daawwachuu danda'e parsantii yookaan harka duwwaa tuqaa 7 ta'uun isaa kan paartiilee mormituu hedduu ajaa'ibsiisee fi dhaabbilee mormituu gama isaaniitiin gabaasa jilli gamtaa Afrikaa kenne kana kan hin dhugoomsineef akkasumas jilli gamtaa Afrikaatu kan abbootii irreen guutamedha jechuun himamaara. Paartiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Madirak yookaan OFEC Oromoo Federaalist Congress firii filannoo biyyaalessaa dilbata darbe adeemsifame kan hin fudhanne ta'uu ibse. Qondaaltonni olaanoo Madirak ibsa irratti miidiyaaleef kennaniin adeemsa filannichaa irratti rakkoo waan jiraniif firii filannichaa kana hin fudhannu jedhaniiru. Dhaabni Madirak rakkoowwan nuqunnamaniiru jedhu boordii filannichaaf iyyatu isaanis ibsaniiru. Madirak waajjira isaa kan magaalaa Finfinneetti argamu irraa galgala har'aa hoogganaan paartichaa Profeesar Bayyane Phexrosii fi hooggantoonni biroo ibsa miidiyaaleef kennaniin bu'aa filannoo bara kanaa hin fudhannu jechuudhaan ibsaniiru.
mootummaan linkii raadiyoo daandii haqaa haguuguun beekame mootummaan abbaa irree linkii raadiyoo daandii haqaa sagantaa 52ffaa fi sagantaa addaa kan adeemsa filannoo caamsa 16 biyyatti keessatti gaggeeffame irratti xiyyeeffate akka hawaasni hin dhageenyeef linkii raadiyaa haguuguun isaa barameera. mootummaan biyya bulchaa jiru ofiin jedhu sabaa himaalee biyya keessa jiran miila isaanii cabsuu kan bara raadiyoo toora intarneetaatiin darbu irrattis duula banuudhaan raadiyoo daandii haqaa akka hin dhagayamne taasisu yaalus kutaan teeknikaa kan raadiyaa ijib taasiseen karaa biraatiin dhufneerra jechuun guyyaa har'aa ibsa baasaniiru. kanaan duras mootummaan raadiyaa maaliif dhageeffatan jechuun namoota 20 ol hidhuudhaan waabii qarshiitiin kan gadhiifaman ta'uu isaa isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. hawaasni keenya kan biyyaa kan sagantaa lamaan kanneen fi'achoo kan caqasuuf rakkataa turtan hunduu keessan dhiifama guddaa isin gaafanna. manni murtii lidataa dargaggoota Adaamaa lamaan addaan baasuudhaan murtee irratti dabarse. dargaggoon Adaamaa kan humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii ji'oota 4 mana hidhaa maakalawiitti walumaa galatti waggaa tokkoof ji'a 9 mana hidhaa qaallittitti yakka tokko malee hidhaman yeroo ammatti himannaa isaan irratti banameen murtii isaanii hordofaa jiran murtii dhumaa isaanii dhaga'uuf guyyaa kaleessa mana murtii kan dhiyaatanii ture yommuu ta'u galmeen keessan dagatameera jechuun guyyaa har'aa caamsa 19 kan beellamaman yommuu ta'u dhaddacha guyyaa har'aa teeffatetti himatamaa tokkoffaa Abdulaziz Jamaal irratti murtii badii dabarsuun akka waa yakka irraa salphisu dhiyeeffatu murame fi himatamaan lammaffaa obboleessi keenya Jibriil Umar bilisatti kan lakkise ta'uu maddoonni keenya naannawaa irraa nuuf gabaasaniiru. dhaddachi kun waaree boodaaf kan beellamame yommuu ta'u dhiibbaa abukaatoon isaanii addi Addis Muhammad taasisteen kan sa'a duratti teeffate ta'uu beekuun danda'ameera. manni murtii dargaggoota kan yeroo dheeraaf deddeebisaa ture yoo ta'u dhaddacha guyyaa har'aa ooletti himatamaa tokkoffaa obboleessi keenya Abdulaziz Jamaal irratti murtii badii dabarsuun akka wiixataa irratti sababoota murtii irraa salphisu akka dhiyeeffatu kan murtii dabarsee fi himatamaa lammaffaa bilisaan kan lakkise ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. dabalataanis obboleessi keenya kan galmee Ustaaz Abubakar Ahmad jalatti himatamee dhaddacha muddee 23 2006 ooleen bilisatti eegi hiikameen booda abbaan alangaa mootummaa oliyyannoo gaafatuun murtii badii bakka inni hin jirretti irratti kennamuuf caamsa 17tti beellamamee ture. obboleessi keenya Ali Makkii ammas caamsa 27tti beellamni isaaf qabamuu beekuun danda'ameera. godina Booranaa Aantalleetti sagaleen uummataa hatamuu ibsame. naannoo Oromiyaa godina Booranaa Aanaa Taltallee magaalaa Taltalleetti paartilee mormitoota filannoo injifatanus dhaabni biyyittii bulchaa jiru filannicha hatuudhaan sagalee uummanni paartilee mormitootaaf kenne gara ofiitti jijjiiratu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. magaalaa Taltalleetti uummanni sagalee paartii mormituu kan ta'e Madirakii akkasumas Samaayaawii paartiif kan kenne yoo ta'u dabballee wayyaanee kan ta'e obbo Balaayinee Gazzaayin sagalee uummanni kennate geeddaruun dhaabni Madirak qabxii 29 akkasumas Samaayaawii paartii qabxii 26 kan maxxanfame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. aanaa Taltalleerraa hawaasa keessaa namni nuti dubbisne tokko filannoon gaggeeffame dimokiraatawaa miti akkasumas gola filannoo dhoksaa keessa seenuudhaan kan namoota sakatta'aa turanii fi sagalee bu'aa filannoo guutumaa guutuutti jijjiiraniiru jechuun maddeenni keenya kun nuuf gabaasaniiru. filannoon kun filannoo dimokiraataa hin dandeenye fakkeenyaatti filannoo wal qabatee iddoo filannoo sunitti kaada keessan namni kennu sagalee kennu suni iddoo namni sagalee keessa kennu suni iddoo sun keessatti taa'uun akkana buusedhanii namni laaluun hin jira. hojjetaa misooma ganda hadhoo nageellee obbo Iyyaa Halakee akkamitti sagalee uummataa jijjiirama jechuun gaafii kaasuu isaatiin jeequmsa kaasa jira jechuudhaan kan mana hidhatti isa darbanii fi poolisoota harkaa miliqee baduu isaa maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. kanuma wal qabatee maddeenni keenya akka nuuf gabaasanitti filannoon caamsa 16 osoo gaggeeffamuu qabu aanaa Taltallee gandoota akka Waayyuu Wandoo Saaritee Hoboq Horbaattetti caamsa 15 gaggeeffame akka xumurame maddeenni gabaasaniiru. godina Booranaa aanaa Taltallee aanaa Yaaballoof aanaa Areerootti kaadhimamaan Madirak kan paarlaamaa gomaa jiran obbo Lidatuu Geetaachoo Waaqoo akka nuuf ibsanitti sagaleen hawaasaa hatameera akkasumas taajjabdoonni keenya sodaachifamaniiru akka iddoo korojoo hin teenyeef bilbilaan isaa waamaa jeeqaniiru akkasumas akkuma isaanitti baratameen jaroottan opidiyoo yookaan dhaadiyoo korojoo filannoo hataniiru jechuun nuuf gabaasaniiru. filannoon uummataa dinqiin kennamee jiru hatamee jira garuu namoonni yeroo san jiranii taajjabdoonni keenya taajjaboon yeroodhaaf dhaanamullee baasan malee sodaachisaa bakka inni irra taa'u sana bilbila ayyaama sodaachisa waan turaniif natti filannoo dabarsinee galgala gara geennan korojoo
akkuma beekamu ofummaa isaaniitiin hatanii uummata dinti uummata akkanatti balleessanii garuu haalii jiru kan fakkaata. Akkasumas obbo Lidatu Geetaachoo Waaqoo uummanni guutumaa guutuutti nu filateera hatamuu sagalee isaaniitiin uummanni sagaleen keetti jedhee nu gaafataara nus qaama dhimmi ilaallatuuf gabaafneerra jechuun nuuf himaniiru. Uummanni guutumaa guutuutti nu filateera. Filannoo kana gaafa nu filatu immoo nu beekara namni nu beeksun immoo dinti akkanatti badi kana waan nu kennanne kana akkamitti ilaaluu jirta waan jedha nu gaafataa jiru. Mulleen qaams inni ilaaluuf dabarsineerra jechuu jirra ammaaf naguma. Qabsoon deeggarsa dhorkatu kan saantimoota gabaa irraa dhabamsiisuu bu'aa agarsiisa jiraatu ibsame. Hawaasni musliimaa biyyattii waggoota 3 duratti mootummaan amantii keenya keessa seenuu irraa of haa qusatu jechuun qabsoo nagaa gara sadarkaa tokkotti ol kan guddise yoo ta'u ji'oota lamaan duratti adeemsa saantimoota gabaa irraa dhabamsiisu kan jalqabame yoo ta'u yeroo ammatti duulli kun kan jijjiirama agarsiise ta'uu beekameera. Uummanni saantimoota gabaa irraa dhabamsiisuu isaatiin baankiin biyyaalessaa baasii guddaadhaan saantimoota gara gabaatti galchaa jiraatu kan beekame foddaa televiziyoonii biyyattiitiin saantimoota walitti qabuun yakka jechuudhaan uummata sodaachisuuf yaalii taasisaa kan jira yoo ta'u uummanni sodaa tokko malee ciminaan saantimoota sassaabuun kutannoo kaayyoo isaatiif qabu agarsiisa jiraachuun isaa beekameera. Filannoo biyyattiitti guyyoota lamaan dura adeemsifametti mootummaan peejiiwwan isaa amanamoodhaan mootummaa abbaa irree filannoodhaan buusuu kan hin danda'amne ta'uu kan hubachiise yoo ta'u hawaasni musliimaa qabsoo deeggarsa dhorkatu kan jalqabe tokkummaadhaan akka cimee itti fufuu kan beekamudha jechuudhaan beektonni tokko dubbataaru. Sagantaawwan deeggarsa qabsoof qaban biyyoota alatti taasifamaa ture ammas cimee itti fufeera. Lammiiwwan biyya keenya Ameerikaa Las Vegaasitti argaman guyyaa kaleessaa kibxata caamsa 18/2007 deeggarsa bakka bu'oota keenyaaf qaban ibsatan. Sagantaawwan deeggarsa biyyoota alatti lammii biyya keenyatiin adeemsifaman cimee ammas itti fufeera. Guyyaa kaleessaa kibxata caamsa 18 musliimtonni Ameerikaa Las Vegaasitti argaman sagantaa deeggarsa koreewwan keenyaaf qaban qopheessuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Sheekh Khalid dabalatee obboleewwan biroos kan hirmaatan yoo ta'u qophiiwwan daawaa adda addaas kan dhiyaate yoo ta'u hirmaattonnis murtii koreewwan fala barbaaddu hawaasa musliimaa bilisaan lakkisuun alatti murtii kamiyyuu kan hin fudhanne ta'uu ijjannoo isaanii ibsataniiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turtii gaarii. Kabajaa namummaa dabnee barumsa dhoowwamnee biyya ari'amnee walleen balleessinee mirga keenya gaafannee duuba tanaan maal jennaa namaa gallaalamnee. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 53. Akkuma seensa keenyaa gubbatti isinii tuquu yaalletti sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti keessummoota lama qabannee isiniif dhiyaannee jira. Keessummoonni keenya obbo Baqqalaa Nagaa fi obbo Baqqalaa Garbaa paartii yookaan dhaaba Koongirees Federaalist Oromoo irraa haala yeroo ilaalchisee gaafiif deebii gaggabaabduu waliin taasisnee jirra. Eeyyen filannoon bara kanaa filannoos jedhamuu hin danda'u. Hawaasni saamameera. Sagaleen hawaasaa ukkaamameera. Taajjabdoonni keessatti ajjeefamaniiru akkasumas taajjabdoonni keessatti tumamaniiru hidhamaniiru. Guutumaa guututti sagaleen hawaasaa hatameera jechuudhaan ergas hawaasadhaaf dargaggeessadhaaf akkasumas hawaasa biyya alaa jiruudhaaf ergas qabu turtiin keessan hamma xumuratti nooliina ta'uu jalqaba irratti obbo Baqqalaa Nagaa wajjin turtii taasifne isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii. Kabajaa namummaa dabnee barumsa dhoowwamnee biyya ari'amnee walleen balleessinee mirga keenya gaafannee duuba tanaan maal jennaa namaa gallaalamnee. Wayyaanee maraattee ummatatti kaatee kabajaa ulfina hawaasaa salphiftee wayyaanee maraattee ummatatti kaatee kabajaa ulfina hawaasaa salphiftee lammii biyya guutuu injirreen tuffattee warootaaf seetee rasaasa abdattee gaafa qayyakkaatee
qalbii lama taate gaafa ol lakkaate olmaan isii badde. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun sagantaa raadiyoo daandii haqaatii akkuma beekamu raadiyoon daandii haqaa dhimma hawaasa Oromoo biyya keessa waa'ee filannoo gaggeeffamaa jiru kanaafi waa'ee dhimma musliimaa irratti hedduminaan hojjetti. Akkuma beekamu filannoon bara 2007 yeroo shanaffaaf biyya keessatti gaggeeffame kallattii adda addaatiin gabaasaa turree jirra. Yeroo ammaa kan obbo Baqqalaa Nagaa sochii kana keessatti cicimaa taasisaa ka turanii yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jiru mee isaan simannaa. Obbo Baqqalaa Nagaa akkam nagaa jirtu baga jiraattan? Amiin nagaadha dhaggeeffattoota keessaniifis nagaa waaqaa isiniif haa ta'u. Tole hedduu galatoomamee haaluma walii galaatiin gara dhimma keenyatti tarkaanfannaa. Filannoon bara 2007 akkam jettamee amma kunoo boordiin filannoo qabxii yeroodhaaf jedhee qabxiin inni baases kunoo argaa galgala kanaatti mee haaluma walii galaatiin dhaabni madraka yookaan immoo Oromoo Federaalist Congress mee waa'ee filannoo barana gaggeeffamu kanarratti maal jettanisan? Egaa jalqaba mootummoonni Itoophiyaa mootummoonni Habashaa darbaa dabarsaan sirna demokraasii jedhamuun aangoo walitti dabarsanii hin beekanu. Isaan kan beekanu tokko duwwaadha. Humna qawweetiin dhufu, humna qawweetiin deemu. Akkasittiin kanaaf aadaa filannoo, aadaa demokraasii waan hin qabneefi ammas taanaan waan isaanii kanarraa ka'anii filannoo ammaa kana taajjabdoota ari'anii humna raayyaa ittisaa, poolisii hidhataa gandaatti bobbaasanii saba keenya jeeqanii saba keenya dirqisiisanii dubartoota harkaa kaardii filannoo fudhatanii ofii isaaniitii filatanii namoota taajjabdoota ari'atanii ofii isaaniitii hidhatanii taajjabdoota keenya hanga ajjeechaatti amma har'aan kana namoonni du'an 2 ga'aniiru kan hidhaa jiran immoo fagoodha lakkoofsi isaanii. Haala kana keessatti haala jeequmsitti baay'ate keessattuu Oromiyaa keessatti Arsii irratti Asaasa, Dodola, Adaabba, Kofale, Jimma irratti Iluu Abbaa Boor, Hararge kana hunda keessatti jeequmsa uumanii taajjabdoota keenya irratti nagaa isaan dhowwanii sabas nagaa dhowwanii akka barbaadan godhanii mooneerra jedhanii haa ta'u malee haalli filannoon itti adeeme kuni dimokiraatawaas miti, amanamaas miti, tasgabbaas miti. Kanaaf fudhannuu jenneerra haala filannoo kana. Maaliif haaluma baran sanaan haaluma qawweedhaan dirqisiisanii sagalee namaa fudhachuutti kan isaan itti adeemanii ibsa madrak baase keessattis ragaan keenya waraqaan mana fincaaniitii guuramee kumaa'oontu dhiyaatee warra miidiyaatti dhiyeessinii agarsiifne. Kanaaf jarri kun humnumaan binna jedhanii waan murteeffatanii faranjiidhumaa gowwomsanii faranjii wajjiniin wanni ta'anii isaan gowwomsuudhaaf malee filannoo miti kun filannoo miti waraanuma isa jalqaban sanatti adeemsisaa jiru. Tole amma ibsa guyyaa hardhaa baastanis arginee jirra guutumaa guutuutti qabxii filannoo bara kanaa gaggeeffame kan hin fudhannuu filannoon gaggeeffame seera alaa. Seera qabeessa miti akkuma jechaa jirtan kana maalidha amma furmaanni sagalee hawaasa hatame kan keessumattuu gara naannoo Oromiyaa keessatti guutumaa guutuutti sochii hawaasni dhaaba kana deeggaruudhaan bahee inni ijibbaata inni taasisaa ture fullettiidha hawaasni hunduu kan argaa ture sagaleen hawaasa kanaa kun garamitti deema maali falli jiru akka dhaaba keessanitti? Garan cimsuudha kan nurraa barbaadamu saba hundarraa saba Itoophiyaa hunda cunqurfamaarraa kan eegamu kana. Jarri kuni amma waan filannoo 4-5 darbanitti wanti isaan nu agarsiisanii qawweedhaan dhufnee tasaa filannoodhaan isinitti hin kenninu nuun jechaa jiru natti fakkaata. Kanaaf ammaan kana haalli isaan ittiin deemaa jiran kuni dimokiraatawaa akka hin taane saba keenya amansiisneerra sabni keenya olaantummaa siyaasaa dhibbatti qaba. Garagalee lafa garagalchee akka isaan jibbechimeera isin hin filannuu jedheeraan. Naan immoo dhufan ta'anuu jechaa jira sadarkaa kanarra ga'eera sabni keenya. Egaa qawweedhaan ajjeesuudhaan dirqisiisuudhaan itti fufna hoo jedhani waan danda'amu natti fakkaatu isaan kana gochuurraa gara boodaatti hin jedhanu sabni keenyas nus taanaan immoo du'a sodaannee hidhaa sodaannee qabsicha waan boodatti deemnu waan akka illee hin qabnu fuuldurumatti adeemnee saba keenya wajjin harka wal qabannee garbummaa jalaa bahuudhaaf
jaran cimneetta deemuudhuma duwwaadha kan murteeffanne. Kanaaf qabsoo karaa nagaa nu jalqabne kun biyya keessatti haala guddaarra ga'eera. Mootummaan kun immoo akka fudhatama saba bira irratti hin qabne amansiifnee irraan gadaantummaadha nama reebuu jechuun nama ajjeesuu jechuun mooraalii dhabuu jechuudha mootummaarra waan hin eegamu. Sobuu jechuun kijibuu jechuun gadaantummaadha. Kanaaf kana hunda hojjetanii saba kanarraa filatamneerra jedhanii irra jiraachuu isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Nu garuu guutumaan guutuutti qabsoon keenya sadarkaa guddaa tokko irra ga'eera ittuma fufa. Sabni keenya yoomiyyuu caalaa nu wajjiniin dhaabbatee jabaadhaa nu jechaa jirra. Nus saba keenya jajjabeessaa biyya keenya keessatti waan barbaachisaa ta'e aarsaa barbaachisaa ta'e kaffalaa gara fuulduraatti qabsoo keenya finiinsinaa jenneetu kan murteeffanne hiikaansaa furmaanni isaa kanuma. Tole obbo Baqqalaa akkuma beekamu akka idila addunyaatti illee hojiin hojjetamaa jiru maataata. Akkuma beekamu filannoo bara kanatti yuuniyeeniin Yurooppaa hirmaachuu hin dandeenye rakkinni isaan ibsanii rakkinna baajetaa waan jedhullee dhagahaa turre amma immoo Afrikaan yuuniyeeniin hirmaannaa isaan geggeessan kanarratti haala filannoo isaan itti taajjaban. Buufata filannoo 45 jiru keessatti bakka muraasa persentii duwwaa 7 dhaqqabne deemuudhaan filannoon kun filannoo haqa qabeessaa wanni jedhamu kun isan gama keessaniin akka dhaabata akkamitti hubattan hojiin akka idila addunyaatti immoo cunqursaa fi gidira uummata keenya keessatti geggeeffamaa jiru saamicha bu'aa filannoo uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru mootummoota addunyaaf ibsuu irratti karoorri jiru maal fakkaata wanni hojjetamaa jiru maaltu jira. Tokkoffaa waa'ee haala taajjabdootaa ilaalchisee warri Afrikaa kan taajjabne jedhanii mootummaan Afrikaa akka beeku waldaa dikteetorotaati. Waldaa dikteetorotaati warri kaan warra dikteetara wal qarqaaranii warra hojjetanudha malee wanti isaan jedhan dhuguma uffata kana hundarra dhaqanii taajjabanii miti hawaasaa dubartiin tokko dhatteetti jarri namni 59 iddoo meeqa ga'aniitu kan jarri dimokiraatawaadha maaliidha jedhanii haasa'uu kan danda'ani. Kunis nama nusaanii isaanumti waldaa isaanii keessa waan jiranudhaa fi amantaa isaanii baay'een qabnu warra Afrikaa kana. Idila addunyaa irratti hojjette amma irra warri gurguddaa jedhaman bara South Afrikaan rakkina apartaayidii keessa jirtu Maandeellaan shoroo keessaadha jedhee warra itti murteessaa ture ta'uu isaanii numa beekna. Seenaan addunyaa kana ammas of dabalaa deema. Nama mirga isaatii qabsaa'u, nama amantiin koo miidhame jedhu, nama rakkate wajjin dhaabbataa hin jiran isaanii yeroo hundumaa diktaatara wajjin dhaabbatu. Keessattuu biyya Afrikaa keessatti Afrikaa akka namaatti ilaalanii dimokiraasiin isaan barbaachisaa jedhanii murteessanii beekan. Isaanii qofa laalu isaan. Bu'aa isaanii qabataan namni kumatamni walumayyoo maalitti. Amma haadha sitatanii isinii wajjin mootummaa haaraa dhaabbatu wajjin dhaabbannaa jedhanii ibsa kennuun isaanii nun dinqisiifne waanuma barani waan ta'eef maaliif hin ergatu kaa akka barbaadan oo barbaadan Sumaaleetti ergatu oo barbaadan Sudaanitti oo barbaadan bakka barbaadanitti waan ergatanuudhaa fi bu'aan isaanii isa kanadha. Mootummaan of danda'e mootummaan sabni isaa saba isaatii amanamaa ta'e garuu akka barbaadan ittiin ajajamu saba isaa waliin mari'atee malee. Kanaaf inni kan isaaniis kan warra addunyaa jedhamanii guguddoon jiran idil addunyaatti beeksisuudhaaf immoo wanti nu goonu isin warri daasporaa jirtan informeeshinii kana bartanii bakka jirtanitti hundumti keessan iyyuu tokko taatanii harka wal qabatanii waliin iyyuu qabna nu iyyuu qabdu. Nurratti waan adeemaa jiru kana nuti embaasiitti himnaa embaasonni garuu oolu cinne malee gatiin qaban. Maandeellaa kaleessa hidhaanii gaarii daman torba maneedhaa keessa shoroo keessaadha jedhanii gaafatonni Afrikaa kibba Afrikaa humna argatee mirga isaa daran cimee falmuutti ka'u nama guddaadha jennee shillimaata kennuuf itti ka'an. Seenaarra jira kanaaf isinis waan gootan godhaa waan dandeessan godhaa nus waan dandeenyu goonaa wal bira dhaabbannaa waaqayyoon nu haa qarqaaru. Tole amiin obbo Baqqalaa Naggaa aarsaa hedduu kafaltanii jirtu. Aarsaan isin saba keessaniif kafaltan kan tokko jennee akkasitti lakkaawwamee dhumuu miti dargaggeessa hawwattanii jirtanii dargaggeessa isin faana hiriiree jira. Dargaggeessa isin faana hiriireef hawaasa isin faana hiriireef yeroo amma kanatti illee fincila kallattii adda addaan gaggeessaa jiruuf diddaa isaa mul'isaa jiruuf akka dhumatti ergaan isin hawaasa keenyaaf dabarsitan eegi jiraat carraa isin haa kenninu. Sabni keenya keessattuu sabni Oromoo qabsoo bilisummaadhaaf godhu kabbabaa jira cimee harka wal qabataa jira wal dhaggeeffachuu jalqabeera. Aarsaa guddaa kaffalameen Oromoon biyya alaas biyya keessaaf tokko ta'ee akka saba tokkootti socho'uunsaa diinaaf baay'ee naasuu guddaa uumeera.
Kanaaf tokkummaa Oromoo cimsaa jenna warra ala jirtanus warra biyya keessa jirtanuu. Dargaggoo keenyaan immoo kan dabarsinu wanti isin hojjetaa jirtanu seenaadha. Seenaa biyya keessanii kan hojjechaa jirtu organama mootummaan kan keessani. Isin kan biyya keessan bulfatu. Namni qe'ee ofii irratti hin falmatu taanaan, qe'ee isaa irratti hin du'u taanaan, qe'ee isaatiin falmu egeree ijoollee isaatiin falmatu taanaan namummaan isaa yoomaa miti. Kanaaf dargaggoonni wanti isin gootan waan baay'ee hedduu nama boonsuudha. Jabaadha waliin jabaannu dargaggoonni Oromoo amma onaatti har'as taanaan amma kunoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti fakkeenyaaf yuunivarsiitii Mattuu irratti reebamaa jiru, madaa'aa jiru, madda walaabaa akkuma kana reebamaa jiru, hidhamaa jiru, Ambootti akkuma kana. Kanaaf sabni jara kana wajjin dhaabbachuu qaba. Sabni keenya ijoollee isaa calluma dheereessitee taa'uu hin qabu. Ajjeessitee taa'uu hin qabu. Harka wal qabatee jabaatee qabsoo karaa nagaa daran cimsee finiinsuu qaba. Jabaadhaa haa jabaannu. Sabbabaa jirra abdii waan kutannu waa tokkollee hin qabnu. Namni abdii kutatu nama du'e duwwaadha. Hundumtuu ilmaan Oromoo aarsaa kaffalamuu qabu kaffallee tabba bilisummaa sana boristaan akka baanu abdii guddaan qabaa jabaadhaa hin jedhan. Hedduu galatoomaa obbo Baqqalaa Naggaa sagantaawwan keenya dhufan irratti illee dhimmoota jiran kana irratti hawaasa keenyaaf akka ergaa dabarsitan abdii guddaa qabna. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti dhiyaatanii ergaa keessan nuuf dabarsuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Horaa bulaa rabbi isin haa jabeessuu, rabbi isin duukaa ta'u. Isinis fayyaa ta'a Baqqalaa Nagaati kan koonakkaa miti Baqqalaa Nagaa jedhama gargaarsa sanaa sirriisaa fayyaa ta'a. Horaa bulaa isinis. Tole obbo Baqqalaa Nagaa. Nagaan. Nagiyaat. Safteetiif dhaadhee ifirra dubbatti mirga namaa deettee uummata tuffatti islaama duulaa asumaa wakkatti nageenya hin feetu waa gooluu jaalatti humna ijaarattee kanumaan dhaadatti. Hattu ijji gogii fakkaatee dhaabattee. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya akkuma dhageessanitti obbo Baqqalaa Nagaa ergaa guddaa nuuf dabarsaniiru. Keessattuu hawaasni keenya biyya alatti argamu wal ijaaruu qaba. Ijaarsa akka sibiilatti cimaa wal ijaaruudha qaba. Tokkummaa isaa jabeessuu qaba. Akkasumas hawaasni biyya keessa jiruun walitti hidhatni keenya jabaatuudha qaba jechuun ergaa guddaa nu dabarsaniiru. Ergaa kana dhageessanii akka irraatii hundumtu keessan fayyadamtan abdii guddaa qaba. Kana taasisuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa wajjiidhaan turtii taasifne qabna. Akkuma beekamu obbo Baqqalaa Garbaa himannaan irratti banamee mana hidhaa keessa turanii dhiheenna kanatti mana hidhaa irraatii yeroo adabbii isaanii xumuranii bahan. Ta'us garuu ammas yeroo hidhaa isaanii xumuranii bahanus qabsoo karaa nagaan jalqabanii irratti hidhamaniif irratti tumaman san osoo irraa hin baqatin ammas hawaasa isaanii cina dhaabbachuudhaan karaa nagaadhaan mootummaa kana buusanii hawaasa isaanii mirga isaanii kabajsiisuudhaaf kaayyoo ciccimaa qabatanii gabbahuudhaan hawaasa cina dhaabbachuudhaan dheengadda baddallee irratti tumamaniiru. Iraarsa hammana hin jenne keessummeessaniiru. Ammas qabsoo karaa nagaa kanarratti ciccinee qabsaa'uudha qabna jechuudhaan turtiin wajjin taasisa. Mee dargaggoonniif hawaasni keenya biyya keessaaf biyya alaa jirtan turtii obbo Baqqalaa Garbaa wajjin taasifne wajjin turtii gaarii. Kabajaa namummaa dabnee barumsa dhoowwamnee biyya ari'amnee walleen balleessinee mirga keenya gaafannee duuba tanaan maal jennaa namaa gallaalamnee. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Akkuma beekamu caamsa 16 biyya keenya keessatti filannoon biyyoolessaa bara 2007 yeroo shanaffaadhaaf geggeeffamee jira. Sagantaa keenya darbee irratti gabaasa filannoo akkuma gabaafneen biyyatti keessatti filannoon geggeeffame toora biyyatti adda addaatiin haaluma bilbilee turreen keessattuu filannoon dhaabaa OFK madarakii irratti Oromoo Federaalist Congress irratti geggeeffame cimaa akka ta'u isa hubachiifnee turre. Wanta kana immoo gama immoo adda baafannee hubachuudhaaf dhaabaa madarakii irraati qaamota jiran kan akka Baqqalee Garbaa yeroo dheeraan booda mana hidhaa keessaa bahanii mana hidhaa irraa bahanii hojiitti akkuma seenaniin wanni isaan irratti geggeeffame dhiyoollee gabaasne turre. Amma immoo isaan argannee jirra qilleensa gubbaanuu jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa akkam nagaa jirtu?
Agama kam nagaa jirtu ani nagaya. Baga nagaa jiraatanii yeroo hedduu isin argachuuf yaalii taasifnee turre har'a isin argachuu keenyaaf guddoo gammanne mee dhageeffattoota keenyadhaaf filannoon bara 2007 kun akkamiin darbe jettan filannoon akka biyyoolessatti geggeeffame kun maal fakkaata? Egaa yoo galatooma wanta itti kennu dhuguma filannootu jira filannoon ni haqa yookaan xiqqummallee haqatti kan dhiyaate dhugaatti kan fakkaan dhiyaate filannoon yoo sadarkaa dhumaattillee ta'uu baate sadarkaa dhuma Afrikaatti yookaan sadarkaa biyyootii guddataa jiraniitti illee xiqquma kan itti dhiyaate filannoon ni geggeeffama jedhu abdiin itti haa ta'u malee akkuma yeroon dabraa deemeen akkuma gara filannootti dhiyaachaa deemeen dhiibbaa mootummaa kanaa namoota dorgoman irratti illee kan taajjabduu ta'uu danda'an jedhamanii yaadaman irratti illee dammaqsaa fi bakka hundumaatti socho'aa jiranitti illee deeggartoota turee miseensota irratti illee dhiibbaa hedduun irratti gaggeeffamuu eegalee gara dhumaan guyyaa lamaan takka yookaan sadan tokko akkuma hafeen akkuma duraanitti quba qabaattanii anillee gara yeroo abbaa booraa fi jimmaa kana keessa bobba'eetan ture nyaata natti deemu san keessatti yeroo abbaa booraa bakka beddellee jedhamu sana irratti illee rukuttaan illee narra ga'ee shufeerri keenyallee namni nu waliin deemullee bakka sanatti dorgomullee dorgomaan keenyallee seerri odoo dhorkuu haga gaafa filannoon kun raawwatutti yakka yoo hojjetillee harkaaf argatti yoo qabamu baate gaafatamuu hin qabu yookaan immoo to'annoo jedhamuu hin qabu kan jedhu seera ofuma baasan ofuma isaaniitiin cabsanii ijallee reebaa fi dorgomtoota keenya hundumtuu reebannee jechuudha. Beddelleedha xumurallee lullee immoo jiraatummaatti deemne kan deemne walgahii gaggeeffachuuf yaalii goonee namoota akka isaan walgahii keenya irratti hin hirmaanneef dhiibbaa hedduu dhiibbaa kan jedhamnetu biradda'e haa ta'u haguumsi dhufan barattoota yuunivarsiitii fi barnoota muraasa argannee waliin walgahii keenya gaggeeffannee gara Finfinnee deemaa odoo jirru konkolaataa karaan nu hojjetanii gara bosonaa keessa akka isheen gadi dirqisiisan booda wanna nurka jettu waan waraqaa jedhamtu waan dokumenta jedhamu kadhiinsaatti illee qabamne ka filannoo kanaa wannatti hidhatu illee wanna hundumaa mirtaa fudhanii annee naa duraatti ilaalu ittiin dubbisu jarraa na fudhanii caccabsanii na darbanii egaa hedduu rakkoo nurraan ga'aniin booda ni tursanii achi keessaa gara guddaa nurraan ga'anii baasanii jiru. Egaa aljaamatti gaawwantittee keenyatti bullee wantittee keenya bullee gara Finfinnee itti deebilee ani gadaamaatti galee gara mana tuulaatti jechuudha. Haa ta'u malee egaa kana keessatti wanni agarre gaafa naati jalqabee bulchiiwwan isaa as jiranitti immoo garanuu itti jabaate hidhamtoota kaadhimamtoota keessumaatti illee taajjabdoota keenyaa maqaa durumaanii guyyaa jaha dura bilachaa jedhanii seerri akkuma adeemutti kenninee ture. Kanaatiif liistuma kanarraati ilaalanii kun maqaa isaanii hordofanii bakka isaan jiran hundumaatti seenanii taa'iduu danda'an qabanii hidhanii taa'iduu dhaban immoo gaafuma guyyaa kanaa eegganneeti hirkootaan tarkaan jedhatu fudhanna jedhanii turanii akkuma godhan immoo akkuma yaadan immoo gaafsama wanna kana hundumaa raawwatanii jiru. Kanaatiif filannoon amma gaggeeffame kun filannoo jedhamee yaamamuuf kan hin dandeenye filannoowwan agaarraatti gaggeeffaman keessa sha'amaa sabadaa kanumallee darbii kan filannoodha jedhee eenyullee fudhachuu kan hin dandeenye ta'ee kan dabre. Eeguma dabre immoo amma ofiisa bakka adda addaatti argachaa akka jirutti kutaalee Oromiyaa hunduma keessaati ammallee gabaasni dhibaatuma jira. Haadhallee amma wantoonni dubbachaa jiru kanatti dhaabni Finfinnee irraati ibsa kennaa akka jirudha kan hin qabu. Ani Adaamaan jira akkuma isin jedhe. Sababa kanaaf homaa
ammallee itti fufaa idaan itti fufaa dararri itti fufaa jiraachuusaati kan gubaa qabu. Baay'ee kan nama gaddisiisu namni kun dhugumaa nagaadhaan sirna kanaan jijjiirra jedhee abdii godhatee nullee abdii kanaan asirratti gurmoonee karaa nagaatiin jijjiiruun ni danda'ama. Seerri addunyaallee kanuma hayyamtii jennee kana abdii kanaan jennee ka turre baay'ee kan nama mogolee kan nama laafisuu fi baay'ee abdii kan namaatiin kennine ta'e kan itti mul'ate. Kanaaf haalli amma jallattisuu fi haalli amma jiru egaa gabaabumatti ibsuuf yaale kana fakkaata. Asuma filannoo jennee yaamuudhaaf gargaaree jirudha jechuudha. Tole obbo Baqqalaa amma haala amma argamaa jiru nulleen akka sagantaa raadiyoo daandii haqaatti akka godina Booranatti illee bilbilee dorgomtoota madirak dubbisuu dandeenye jirra guutumaa guutuutti saamamnee jirra jedhu Hararratti illee akkasuma taajjabdoonni kan tumamanitti jiru Arsii keessatti illee kan ajjeefame illee ni jira jedhame gara Wallaggaa kanallee wanni jiru cufee wal fakkaata mootummaa yerootti biyyattiin tokko dimokiraasummaa adeemsa dimokiraatawaa keessatti bifa isaanii jijjiirataa sirreeffamaa deemu yeroo jedhamutti filannoon barana kun akkuma san jettanitti filannoowwan darban hunda caalaa badaafama ta'uun isaa kun mootummaan adeemsa qabsoo karaa nagaa kana keessatti qabsoo karaa nagaa isinis itti hidhamtan kana keessatti eegii hidhamtanii baatanis abdii osoo hin kutatin ammas itti deebitanii hojiitti seentanii adeemsa qabsoo karaa nagaa filannoo kana deemamaa jiru kana keessatti amma booda biyyattiin kallattii kamitti deemaa jirti dargaggeessa fi hawaasarraa maal eegama jettanii akka dhaaba keessanitti illee isanillee akka nama barnoota illee sadarkaa guddaa gubbaa turtanitti ijoollee kichuu lafaa yaatu kan ammallee biyya keessa baqataa jiran kanaaf ergaan isin dhaamtan maalidha? Egaa mootummaan kun qabsoo karaa nagaa kana tasuma akka hin danda'amne qabsoo ofii keessa kutee dhufe kan waggaa 17 jalqabee keessatti ilkaan mul'ifatee lolee ajjeesee maal jedhe karaa dhufe san irratti hundumtuu karaa san irratti itti deemu fedha karaa muuxannoo qabu san karaa riphee lolaa san karaa wal ajjeesanii aangoo qabachuu san karaa seenaa dur keessa waggaa 60 hedduu keessa dabarree dhufne san gara sanatti dhiibee hundumtuu gara sanaan waraana qabatee meeshaa ol fudhatee yoo natti dhufe karaa sana muuxannoo illee nan qabaa waraana illee nan qabaa addunyaan illee immoo kun shororkeessaadha farra uummataati farra misoomaati farra maaliiti kan jedhuudhaan na bira gortii yookaan na qarqaartii karaa kana injifachuu nan danda'a kanaa hundumaa gara sanatti dhiibee san karaa nagaa kanaa dhiisee gara sanatti dhiibee hundumtuu karaa sanatti dhufee karaa sana injifachuu nan danda'a muuxannoo illee nan qaba karaa sana naaf wayya jedhu gara sanatti kan dhiibaa jiru na fakkaata. Haa ta'u ani akka nama dhuunfaatti amma wannan jechuu danda'u mirga ofii dabarsanii kennuudhaan mallee sirrii miti. Mirga ofii dabarsanii kennuun sirrii miti yoo kan jedhu qawwee fuudhanii yookaan immoo meeshaa bitatanii ittiin loluu qofa osoo hin taane karaa nagaa ammallee sagaleen koo darraa fudhatameera yookaan sagaleen koo naaf eegamuu qabaa. Kan jedhu uummanni kaasuun akka jirutti amanaa. Maaliif isaan karaa nagaa kanaa deemuu kana hin jedhani wanni hundumtuu hiriirri nagaatiin wayita gaggeeffamullee namoota nagaa hin taane ofii keessa galchanii kan nagaa darbatu kan meeshaa baatu kan jeeqama ofii keessa buusanii wanni sun gara karaatti gara jeequmsaatti akka inni deemu taasisanii walumaan qabanii ta'uudha kan isaan fedhan. Haa ta'u malee nullee kanarratti itti uummanni keenyallee kanarratti itti beekuu qaba. Nuti warri karaa nagaa qabsoomne kun keessaalee isaanii kana haala itti fashaneessinu garuu mirga keenya odoo hin dhaabbatiin odoo hin dhaabin guyyaa takkaafillee sekoondii takkaafillee mirga ofii yoo humnaan nurraa fudhatan malee dabarsinee odoo hin kennin mirga keenya gaafachuu akka nurra jirudha kan ani amantaa kan qabu. Haa ta'u malee karaa isaan deemee dhufan sanarra deemuudhaa fi ani gochuun gaariidhas yookaan immoo sirriidhas jedhanii naman akkuma inni sitti himuuf yaale
Jangan bentuk arah kami akademi berbadu, juga arah negara kami berarti harga ciri dan dengan negara kami ira uji dabna hal sekadar terjadi penyelamnya kampung arah negara malawan hidup lebih malawan hidup sana beradu wanita dengan dengan dan daunnya sekada anak juga amalnya berjaya sebelumnya untuk saya jadi arah terjadi berbeda jahit sudah amalnya amalnya jadi ini kita untuk ini amalnya yang lagi satu grup lain berbaca sangat kita memulai. Tole obbo Baqqalaa Garbaa hedduu galatooma isinillee fakkeenya guddaa dargaggeessaaf tahaa jirtu mana hidhallee baatanii odoo abdiin kudhatiin hojiitti seenuun keessanuu dargaggeessaa fi fedhii qabsoo karaa nagaa kanarratti cimina guddaa tahaa hedduu isin galatoonfanne yeroo keessan nuu kennitanii hawaasa keenyaaf ergaa dabarsuu keessaniif hedduu galatooma yeroo biras dhimma qabsoo karaa nagaa keessatti maal gochuudha akka qabnu ibsaa akka nuu kennitan abdii guddaa qabna. Tole galatooma horaa bulaa. Galatooma fayyada. Malumaan nuggalee maaltu nu adocha qabsoo karaa haqaa maaltu irraan oolcha hin aarroo hin dallanno mala mariin qabnu dawaa mala baafnee waa hin ijaaramnu. Saya malenjiru, wedede galu, annani salu ganamu galgalu, fonisas khajelan sumakalatu, jalahim bakatu, bekate malatu, amma kinu jiru akasal kenna. ربي نفاددو سايا والفكينا جنة كانوا ملي قلتن تنجبينيا سموني جارموني سينو كبينيا dhaggeeffattoota hordoftoota keenya ergaa keessummoota keenya dhaaba federaalist koongirees oromoo irraa nuuf darbe hundumtu keessan dhageessanii jirtu nama dhaga'ee ittiin fayyadamu rabbi nu haa taasisu beektonni keenya ergaa guddaa nuuf dabarsaniiru kanaaf lammiin keenya biyya alaa biyya keessatti jiru qabsoo karaa nagaa kanarratti cichee aarsaa barbaachisu hunda kafaluudhaan hamma dhumatti akka hawaasa keenya wajjin hiriiree qabsaa'u ergaan darbaara hundumtu keenya gahee nurraatii eeggamu taphachuudha qabna keessummoota keenya hedduu galatoonfanna maqaa dhaggeeffattoota keenyaatti kanatti taansuudhaan gara qophii qalamatti isiniin ceesisiniin dura mee walaloo obboleettiin keenya waa'ee filannoo irraatii nuuf ergite wajjin turtii gaarii. Yoo beeytan naa himaa yabootii humaatun na dibdee baasni baranaati. Yoo beeytan naa himaa yabootii humaatun na dibdee baasni baranaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندروت بين إنو نكتات بلغون منيات شفتا مفابات سجلين أمتا يوم تكاس فلت برد فاف دبرا خرجو سامت أفن قويداتي نمتا تست إنجي فنو درا قباتي لبست إنجي فنو درا قباتي لبست ija jabeessarraa kijinnin fokkisu diimaan adii jedhu adii gurraachessu bitaan mirga jedhu guyyaan dukkaneessu kijiba fidanii dhugatti bakkeessu injifannoo labsanii nurratti dhiichisu waliif gammadanii hundaan ol eebbisu akkasiin kijibaan sammuu nu hadoolchu wayyaan ergantootas rabbi haa buqqisu wayyaan ergantootas rabbi haa buqqisu. kun raajiidhaa miti aadama isaanii waa takkan beekanii salphachuufis qaanii akkana fakkaataa mallattoon isaanii kan abbootiin irree ittiin beekamanii keessaa maqaa dhahaa takkaaf lama isaanii diimokiraasii jedhu yeroo lallabanii filmaata geggeessuu isa waggaa 5 dorgomsiisaan jara dorgomaan isaanii bara dabraa riikordii dhabsanii
sagal mooyanii galanii fedhan ulfiisanii dhibbaanuu gahanii waa injifatamuu tasanayyamanii filamuu yookaan ni saamanii jaalattus jibbitus isaan ni mooyanii kun raajiidhaa miti mallattoon isaanii kun raajiidhaa miti mallattoon isaanii mammaksatu jira Oromoon ni jette hangamuu turtullee tulluu yoom godaante amalli abbaatis yoom abbaa lakkiste saamtumni wayyaanee gammoojjiidhaa yaate saamicha duraanuu daldalatti barte har'allee deebitee nurratti utaalte wayyaanee jibbinee namuu walii labsee roorroon nurra turee dugda keenya cabse isa akka namaa sochiinu hanqise isa orma biraa duuban nu hambise isa beelaaf balaa fidee gaddiriirse isa hayyuu hidhee qaroo ummataa jaamse isa ifaadhaamsee nutti dukkaneesse isa diin balleessuuf karoora murteesse isa maqaan jirre nurratti moggaase makkaraasaa jechuun isa nu xureesse cilee itti dibee adii gurraachesse haqa waliin dhahee daraan wal fakkeesse dhugaa awwaalchisee dhara gubbabbaase roorroon daangaa dabree saba nuffisiise kanatuu ummata jiruu jibbisiise dhugaa awwaalchisee dhara gubbabbaas yaa rabbi yaa allah simatu aziizi waa hundaani gartaa wayyaanee buqqisi mootummaa nagahaa bakka isaanii buusi jireenya nagahaa keessa nu tursiisi lubbuun du'an ooltu sirarrachuu baati diiniin cunqurfa callisuun fafaati angoo hin gaafanne abbaa biyyummaati kabajaa mulqamne mirga namummaati hidhaan dararamaa abbaan maatii waati samaaliif jallifna naafi maaya booti silamaa jallifna naafi maaya booti silamaa jallifna dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati kana taansuudhaan qophiin nu isinii qabannee dhiyaan qophii qalamaati qophiin qalamaa diraamaa wasiyyaa qabannee isiniif dhiyaannee jira akkuma beekamu torbee darbe diraamaa wasiyyaa qabannee isiniif dhiyaan sagantaa yaada dhaggeeffattootaa keessummeessaa turuu keenya wajjin qophiin qalamaa hin dhiyaanne qophii qalamaa guyyaadhaa wasiyyaa wajjin والسلام عليكم جدسن غه غلاني كربي تكولن غه ميقوم رندمنا الدنيا راكه يا ربي مؤمن توتركا كنك غه يا الله نمدين كتي جچبي كوبي كلامه بري وني ربي نومي كلامه ابلين كلاماتيس كلامه dhugaa qalamaan deeggarree dara qalamaan mormina kurfiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Drama radio barreessaaf qopheessaan Dr. Qaburas Dina Burkina Faso Ogaadu Gurraa taatonni ammoo garee Ahlul Khayri sponsori diraamichaa waldaa sabaataa fi sabrii Kalseenu qabnu jabdu asiya diinira jabadaa yalmaanaya ifnee biraayana jiru duniyaa بكايتي قالوا أخيرا ويا بيايتي وارو أخيرا ويا Hey Gandubun. Hoy. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagami. Fayya gabda. Fayya dancer ke gaya. Nage. Fayya da ke ne mujirda. Nagami. Hey sabatan. Hari hati haziro. Awala ga gabda mujirdo. Nage gam fati. Fayya. Ninjira hai sadi malo kenya akamyo fayya nagami ayi denya fayya naga ilmano naga mami ya jiro isa jira madrasa ko se akasi enyu jiro do
Lakki hamdi miti muhajiri jira. Boos bee isma kee dubbisa haa. Eesha mana gaafa himaami akkami nagaa muhajir nagee muami barga guddatullee an obboleessa adeeti asjeena ziyaari qabo hay boo muhajir saan saala kana deemee bishaan harkaa fidi haa isuma keetiif laa kanatti kanna suuta hay abbii finna lakki eesuma nyaata mantra laa kanni bar jattanii aboo fagoo dhufte mantra dhigadhu haa mantra nyaadhu malee hay aboo jabaal keenya nyaadhu baasirratti ittiin jira bar nyaadhu mee haa deemtee ulaalte bar ittiin jira barga abbii eesumni biyya kun nurraa fedhan saawii waa dhufee nullaale antunni yaadee waan nu yaadne Allah aboo akkamitti si yaadin yaana isumni kee haasii jiraadhu sabu caammaal maja bari si yaadeeti karaa dheeraa kana deemee abba isin laaluudha dhufee mi'a isumni keessan kun duba amata guutuu wayii nagari abbiis akkamitti kaneetta amata guutuu dhufne bara silaa dhaqxanii laaluu qabdanii isuma keessanii isinin isin yaadaati bara ashaan teenyaa hodhii uummatana dhuftee mucaa kaan hamdii san fiddee dhuftee hamdii saniin bareetanaafiin kana nagarre wanni kana aboo jamaal keenya yaa magaalaa sana ni jiru barga walgaidana furu nukkutani wanni walgaidamtu isin kana keessan kana wayii jirti walgaidin baadiyyaa sana hay boo isin biraas akkana elloon nu bira faa barga baadiyyaa sana hunoo kachal godhaniiti hunoo ammaan tana midhaan alaa oduu golfachu jiru achuma buusni qiyya tokko yaabo raayyaa fiifuu bane raayyaa sanii jecha baati jaan hidhaniitiin kun warraan tana ammaan tana bee dhufe aha sorry eddoon kaymata yakka irrabbanii raayyaa dhaggeeffatan jaan tokko sifaadha yaa jamaal keenya hay isinumaa weelloonu ni mata yakka irrabbanii jedhanii didee walgahii hunda dhiitee boo chaaltara isaanii hunda dhiisee biraan deemne Sena. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي فاروق. لقي خير أهو. أيوة. أكم. الحمد لله. خير. أكن الجلال رانيانو. أهو من يدين سبر ترى. بارك. أي سبب تري مالا؟ أرى والله ديوت هنا والجيل أنو دراني أتلين واجري نجينا سنكسي عم نجين ترى. في البنك تيجي مال لقي سري مال سنينجا جت بس المرات كشوت هذا نجيتين فيه. ما هذه بينه وسجري خبر أنا بايل بيون خبر يامني. مدبتني وان ثانينا أن نانغل ليبر مال جان سيتا إسناري نا مال جان ندور سني نتوي ورقة فرجي دان كيسان تبرد تاو سأي كابوني سابيو كابون سني فرق تون جنو هنگي مغرو مسلم نكو هيدا ميتو فيدامو أريامو جيفامو كوني هيري مسلماتي لا يبتوفو كابون درونتو وان كن نانغل ليبر هنگي مكتوفو ديمات مجرا كوي فادرين مجرا سا فادرين كني جرا أي أما كبير نجرا أوكي وقت عارف وين نسي بيو جاسينتي دبي ترى فرماني مالك تي مري تشول لينغاري بيتا فيفو مري تشول فرمان تا كوبيتي يعني نماري نبي اسو تدي ولا يرو فوق بين الوقت يعني أما لا كان ياتي به إيشاس أبا خيرا ياتي ماري كمتي ماري بنتا يعني تمتي بدني اوكي النسبة أبا خيرا تو يعني سيرا بوتون بيا كاي سني متي وانا مليشان عندك كاي سو تكانا كانا جيتuma اتبل باليوديو تا جاسنا يوم مخوتا تي ان شاء الله غيا بلا دغنا ما بتني لفا اتمي تيم بالله هاي كنا دفيو بان هيبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هاي فاروق كان هو فيا نجا فيا الحمد لله هو ما اسمه اسمه ده انا ترجم جا غرام ما نيا ده نجا ما كم جاب كل ده ما اسمه سمبو بين جا لك اري صاحب دمو أرى والله اسلام الله تكشف مريم نجيتين ايوه ضرب مسدرة تبر مهاجرين جنس وحاسينه إن اللي نباخ يعني كمان ما جاك ستي لابني بيتا ما عندي فرماني ما لي قالوا شنو أجمل شيء باس سيمولا تسيبه سواني مني ده ترجمة تنجراو توني واحد إن كنا هلا دو بيت أدين كنا تفضلين دي جري أجايب جرا ثلاثة بار مارو يكا نما راجع لكي فترة سيمبر تمارو بس ولي سادر تو ديسنتنا أم ترى ورقة فرجي تنسي لسيمبر جاي دين ديسه برادينه دبي وجنكا بودي خرامة نشوفنا نرايكم دين رج جبانه دين رج كدابو شو بودا ون نشوفنا دين كجاي سيسوفنه دي فلاني ومن يجتباسه كرتي دين لفن لارو جرا بللي يسوع بربادني ويسنو تو توبا دندان سريسة دندان يسوع دين بربي تو ربي تيجا أتذكر دندان دين ناتو بوسه هاتي بدر بين دورانجي أتذكر كلا نجاح في ذلك الجو. خديني أنت تقدرين بلي سجى يفيف بداو. سونار كلا خاتم جوبر وادك وادك تنجو. أوكي. ما تبغى هذا تواجد كم مالي. سبعة دبين توني
numarraa dhuftee hin jaawee bara. Nu tokkummaa dhabee namayyuu achi harmasaa yaa. Wal qoqqoodee namuu anaa sirriidhaan maal kana san jedhu. Kaayina sanaa sirrii jedhamu. Inummaan horii mana keessa jiru kun horkoon qabnu. Maal warra alaa gaafatta gaa'ee. Namni tokkollee namni kun yooni boolquba qabaatee waan dhageessu walitti himee miidiyaa adda addaa isa hordofee. Bara baluuf kana ta'e abaluu hidhamee achitti akkas godhan jee namni kun qabu caljeetuma deemuu kaanis masgiiduma deemuudha. Useetuma kan maqaa caljeet deemu malee waan islaamnitti jiru. Usii ganda keessa nagaan taa'u jira. Dhiira obboleeyyan keenya biyya biraa jiran maal jiran hin jaani. Kaan hidhamaa kaan ajjeefamaa guyyaarraa miidiyaa addunyaa kana bantu bara. Hagguuta akka nagaa nageessu hagguuta waan nagaa ijaan agartu. Akkasii namayyuu bakka jirutti mana fi keessaa tokkoomee ollaa fi tokkoomsee ganda fi akkuma biyyaatti namni akkasii waan jiru walitti himee wal beeyisaa deeme. Tokkummaan keenya konni jabaata masgiiduma deemuu osoo wal gaggaafame sun ta'in holquba qabaatee halkanii guyyaa ganama wal dhageenyee osoo laabii deemne akka gaariitti fuuldura deemne jeetii yaadiin keenya kunillee bakka gaariitti yaada. Umbara waan gaariidha. Dhugaa nuti tokkummaa qabaachuu barbaachisa. Muslimni yooni fi asii finfinneetti dha jaalla nuti haasii haa ta'uu qabu. Bakka hundaa'u bakka muslimni addunyaa guutuu malee muslimni addunyaa kana guutuun innamal mu'minuuna ikhwaa yaa rabbi. Mu'mintoonni obbi biitti addaan hin baaftu. Bifti addaan hin baaftu. Gorsummaan addaan nama hin baaftu. Wanni irratti tokko taane diini. Fakkii laayilaa sana waliin nu hidhee kan baafidhee jiru kan baafidhee jiru hundi nuti tokkummaa nu feesisaa. Yooni fi tokkoomnee haala tokkummaa kana haa qabannu taate waa hundaa'u irra aanaa. Wanni takka sirreetti. Dubbiin keetii badhuga wallaahi wanni itti jirtan tun. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Hamidoo naan jaan. Hamidoo Jamaalutti nageegaa duraan. Jamaal. Maqaa nama abdeechu. Sirrii isanis naan jaanii gandi kun kan itti nabee kuutu. Jamaaluudha silaayi. Hamidoo naan jaan garuu akka mana kanaatti. Fayyaa nagaa. Nagaa fayyaa. Alhamdulillah. Anillee saayiba mucaa keessaniiti. Nagaa miti. Nagaa. Baadiyyaa akka fayyaa qabdi dubbii ammaan tana akka nagaa. Alhamdulillah bareedduudha ammaan tana yeroo ammaan tana raayyuma waan dhaggeeffatin amniiti bar. Sadaqa qoyinaa. Sanaatti yoo tana ammaan tana hidhaa waggaa baatii jaa. Na hidhaa guutuu. Murtii takkaan malee. Murtii takkaan malee na hidhanii. Nama dittin dheessi. Unoo siin waa'ee muuno. Nama dittin dheessi. Ji'a ja'a guutuu hidhanii. Awwaal jajjabaadhaati yaa jamaanoo keenya. Laal isin baadiyyaa magaalatti tokkomuu qabna beektaa. Barbaadota jechuun taa irrattuu silaanaan godhuu kan ta'e nettuu himaniiti. Namni baadiyyaa kana tara takka abdullee dhaggeeffatan tara takka raayyaa dhaggeeffatan jaaniituma tanumaan yakka banii naan jaan. Booda bargaachuun inni salaattee jaanii bargaanii yeroo isaanii ol bari yoo mana takka richaartan jamne. Taraan hin jenne ati salaata itteeti walgahii dhiiftee sa'aatii shan osoo geenye. Taniin juuta naan. Dhummaa jettee baatee masitti deemtaa naan jaan. Wallaahi mee tara sa'aatii tana dhiiftee waa deemta guujaan. Wallahi bar magaalaan akkattuu nu quba qabdii un seene maashaallah wallahi. Bar teekinooloojiin guddatee bar waan achi taate. Wanni nu dabraa takka galanni kan rabbi haa ta'u. Alhamdulillah. Ha magaalaa fi baadiyyaan kun akkana nu dhageessee. Walumaa dhageessee. Maquma seenee bartan. Bakka dhufanii jiranii bar. Tokkummaa qabna wallahi inshaallah. Tokkummaa dhufee isaa wal qabachuudha. Awwaamiin hin jajjara kana biraattis dhimma tokko qaba. Akkasii baaruu kenna. Inshaallah guyyaa biraa walitti jechaadha. Daabooti. Siifin bilbilee. Tola bakka. Inshaallah assalaamu alaikum. Nagaan tura. Hayyee haya. Hayyee haya. Naraafudhu wasiya. Hayyee tole haya. Hayyee tole haya. Nifuudhanna wasiya. Aye tole haya, aye tole haya, nada gair maya, aye tole haya, waljalatu nuaya, aye tole haya, nata kasiyan talaya, aye tole haya, bartakum nuaya, aye tole haya, andamad wasiya. نرافد وسيا عيت لهايا عيت لهايا نفودا وسيا dhaggeeffattoota hordoftoota keenya obboleewwan keenya qophii qalamaa kana irratti taatota diraamaa kana hedduu galatoomfanna jazaahullahu khairan rabbiin beekumsa isaaniif haa dabalu kanatti aansuudhaan qophiin keenya qophii kutaa
janazaa kan akiraa keenya nu yaadachiiftu obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam qindeeffatee nuuf dhiyaatee jira. Obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam wajjin turtiin keessan haa ta'u turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota qophii kutaa janaazaa hordoftan akkam nagaa jirtu jechaa qophii keenya kan kutaa janaazaa kan torbeetti ala tokko guyyaa roobii isiniif dhiyaatu qabannee dhiyaannee jirra. sagantaawwan dabran irraa barattanii jirtu jedheetiin abdii qaba. qophii kutaa janaazaa keenya kan har'aatti obboleessi ta'ee isa qunname akkas jechuun nu taphachiisa. eegaa salaata magribaa masjida hospitaalicha keessatti argamutti salaateen garaagarummaa daqiiqaa muraasaa keessatti namni nama dhukkubsiisuuf dhufe tokko naaf bilbil. dhukkubsataan eegaa hospitaala keenya seenee ji'oota 5 ol lakkoofsise tokko kan ija hin qabne akkaan dhukkubsatu naaf. anis ariitiidhaan gara dhukkubsatichatti deeme. qoricha harka bitaatiin kenneef gara harka isaa kan mirgaatti jijjiiruuf harka isaa qabe. eenyudhaas naan jedhe. aan Dr. Khalid jedheen. qoricha kan gara harka kee kan mirgaattiif deebisuuf jedheen. anis dirqama harka mirgaatti ta'uu qaba jechuun harka isaa kan bitaa irraa hiikuuf yeroo jalqabu dhiis jechuun na dhorkuu jalqabe. anis yaa Muhammad kun dawaa dhabar na hin rakkisin jedheen. innis gonkumaa hin ta'u anaan jedhe. anis dhiisuu didi akkas naan jedhe. wallaahi doktor an har'a wanta ati hin argine argaa jira. wanta an argaa jiru kan irraa immoo qorichi ni jira jedhamee kamiyyuu irraa na hambisuu yookaan na fayyisuu hin danda'u anaan jedhe. anis maal jirta jechuun gaafadhe. wallaahi an har'a malaayikoota adabbiif qophaa'an isaan na bira taa'aniitiin argaa jira. isaan immoo hanga ruuhiin koo baatutti eegaa jiran jechuun naa hime. malaayikoonni azaabaa kunoo as jiru naan jedhe. yaa Allah jedhanis rifadheetiin kutaa keessaa ariitiidhaan bahe. hin dandeenye daqiiqa muraasa booda deebi'eetiin dhufee du'eetiin arge. rabbiin dhugaa dubbatu isaa mirkaneeffadhe. suuraa anfaal lakkoofsa 50 irratti akkas jedhe. isaan kafaransan yeroo malaayikoonni fuula isaanii fi dugda isaanii rukutuudhaan roorroo ibiddaa dhandhamsiisan osoo argitee waan rifachiisaa argitaa ture jedhe. rabbiin dhugaa dubbate. obboleessi keenya kan doktaraa kun waan janaazaa kana irraa hubate akkas jechuun ammas nuuf hima. janaazaa kana irraa kan hubatuu danda'e namtichi kun kan salaata hin salaanne ta'u. namni salaata hin salaanne immoo islaamummaa irraa waan tokkoyyuu waan hin qabneef akkuma keeyyata quraanichaa irratti ibsametti ruuhiin yookaan nafseen isaa akka nafseen kaafiraa itti baatutti malaayikoota azaabatiin taajjabamtee ba'uu dandeesse jirti. rabbiin kaatimaa badduu irraa nu haa eegu. kutaa janaazaa kan birootiin walitti deebin kan qophii kan isiniif qopheesse an obboleessi keessan Abbaas Ibn al-Islaam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ulamaa nu gorsanii jabanuu odeessanii oduu lahdi. ulamaa nu gorsanii jabanuu odeessanii oduu lahdi. lakkisaanu jedhanii rakkatuu hin ooltanii gaafa gadii. uf biraa hin arganii obboleessa fi ilma mukuun badii. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربين اتقل كينيا وهبريتشو. ربين كاتما كينيا وهبريتشو. يا جماعة الكرام باتين كبجما باتين باتي هند جعلوا بات الرمضان الفاجرة كي سمان قدان نت الفاجرة قيو تلاقو سامراسة عنكو فتو نوفا فاجرة باتي كبجما كنا بدي كينيا راهن دمتو كينيا توبدني رسول لكين عليه الصلاة والسلام غراغرمان ummata muslimaaf ummata kam gidduu jiru salaata isaa namtichi salaata isaa dhiise kafarii jira jedhameera. kanaaf
salaata dhiisu jechuun rakkinni inni nutti fidu kunu Dr. Khalid kutaa janaazaa irratti nuuf ibsee jira. Dunyuma kana irratti azaabni nama jalqaba. Kanaaf salaata irratti jabaannee gama rabbitti deebinee araarama rabbii keenya gaafannee baatii kabajamaa dhufaa jiru kanaaf of haa qopheessinu. Rabbiin itti gala keenyaan waa bareechuu qophii keenya guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dura mata dureewwan oduu isin dhageessifna. Boordiin filannoo mootummaa Adduwaayii wayyaanee firii filannoo yeroo ifa baase. Jilli gamtaa Afrikaa kan filannoo bara 2007 taajjabuuf gara Itoophiyaa dhufe filannoon kan tasgabbii fi nagaan xumurame ta'uu ibse. Paartiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Madirak yookaan OFEG firii filannoo biyyoolessaa dilbata dabree adeemsifame kan hin fudhanne ta'uu ibse. Mootummaan linkii raadiyoo daandii haqaa haguuguun beekame. Manni murtii lidataa dargaggoota Adaamaa lama addaan baasee murtee itti kennuun isaa dhagahame. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti sagaleen uummataa hatamuun ibsame. Qabsoon deeggarsa dhorkatuu kan saantimoota gabayaarraa dhabamsiisu bu'aa agarsiisaa jiraatu ibsame. Sagantaawwan deeggarsaa qabsoo biyyoota alatti taasifamaan itti fufaniiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu. Sagantaawwan keenya attaanan keessatti qophiilee adda addaa qabannee gama keessanitti dhufuuf yaalii ni taasifna. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayriin wajjin ture. Amma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu warahmatullaahi wabarakaatuh. الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبها قوة في قدرة لن قمنوه سكبها نون الدفني نور كاسوا نلبا الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبها قوة في قدرة لن قمنوه سكبا نون الدبني نور كاسوا نلبا